ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው Baba akka kiyyatti fidu baay'ee xiqqaadha biratti baay'ee gabaabdu xiqqoo tokko no sanaa miti garuu fiduun barbaada. Mubaarak bakka sanatti gannaan buun waa'ee mucaan kiristaaniin fuudhuu sana dura ta'e yaa biyya mucaan kiristaa ta'e dhiise sana miti isaa falmaan jiru nuti. Gannaan buun jechuudha isaa Mubaarak isiin sun lammaffaa waa'ee maallaqa itti baasuu danda'a maallaqni namni ba'e sun tarii itti baafameera laata waan jedhu nama gaafata kan. Waan natti himame fakkeenyaaf namni tokko qofeen 200,000 wayii naannoo miiliyoona 2 sassaabamee ragaa itti dhabe malee jetteedhaan miiliyoona 2 ol naan jedhan kun jettee ta'e kun xiqqoo na rakkise jechuudha miiliyoona 2 ol of hirkaan qabu. Ani obboleessa kiyya Mubaarakiin akka dhuunfaatti jibbiinsa irraa hin qabu. Dhuguma obboleessa kiyyaa walitti dhufeenya qabna Mubaarakiin. Akka dhuunfaa kiyyaatti Mubaarakiin walitti dhufeenya qaba. Inni arrabsu afaan badee guyyaa tokko arrabsu. Fuulduraaf illee arrabsuuf karoora hin qabu. Waan hin gaafadhu seeraan hin gaafadha malee. Mubaaraki sababa ta'e malee kan gargaare uummata Oromooti waan hubatamuu qabu yeroo hedduu. Uummanni Oromoo isa galatoomu kan waa gargaaru kun. Kan waa gargaartan galatooma namni sin galatoomfatu silaan jiru waan ta'eef sababa ta'e malee kan waa gargaaru uummata Oromoo sababa ta'uun sun immoo waa guddaadha galatooma sirriitti. Awwaleen haa kaasu malee namoonni hedduun ol baanii akka keessaan datti dubbatan ol baanii dubbachuu sodaatan. Kan awwaleen maallaqa uummataatiin Turkii raqinaan jedhetu jira. Awwaleen maallaqa uummataa isa haadha sanaaf sassaabameen awwaleen Turkii kan naan jedhantu jiran jechuudha. Sinii galee isa kanaafi Mubaarakii maallaqa sana eessa akka kaa'ee fi eessa akka jiru isatti ifan godhee jira waan ta'eef isumaaf dhiisa. Garuu mucaa namaa naannatti kennamtee akkasiin isa bira jiraachuu dandeessa. Tokko maallaqa uummataatiin dhabuun inni Umar ibba sadi mucaa harkaa fudhee jedhaa ramaan kana jaalmaa laatu maal barbaada ragaa. Umar ibba sadi harkaa fudhee jedhaa rabar. Mucaa harkaa. Kana sagaleen kun jiru. No kan tokkummaa qabe. Qabe. Taaptaap godhame. Ragaa inni nu ofitti bahee Umar ibba sadi mucaa harkaa fudhee de. Mucaan birrii hin qabne gaa'eessaa fiddi. Kanuma aadaa funaaname. Akkana jedhee bar Mubaarak hin beeku birrii sana awwaleen mucatti hirkaa fuuchuu hin beeku ani jedhe. Akka jedhee bar. Isaa miti mucaan gidee tana kita birrii tokko dhabe itti boohaa turte. Umar ibba sadi Abduusee Suusuu Woboo Aleeksi Taayyee Sharafuddin Seeraa Kamaal amma Suusuu dabalate. Utuu lubbuun jiranuu maallaqni sun akkaawuntiitti dabarfameera akkaawuntiin maallaqa sana. Eenyutu darbee hin beeku. Dabarsanii. Mucattiin on finneessin mucattiin dubbattu mucattii osoo hin fiddanii akkamitti yaaddu sin akkamitti yaadaa jirtu mucaan oo dhufte jecha Mubaarakiin ala maal nutti barbaadda. Mubarakiin bira teessee tiyyi Mubarak birrii koo nyaatti siin jedhu. Maalas ta'ee tokkummaa rakkina keessa jirti kan jedhamu anis dhaga'een jira laana dhaggeeffadha maastar soorii rakkoo keessa jirti intalleedhaan ijoolleen kaayiroo natti maa turan ilaa. Master Ops. Seena dubbadhume. Intalli kuni rakkoo keessa jirti jedhanii ijoollee natti mantu jiru kaayiroodha. Kanaafiyyuu intala fiddanii intalli dhufuu qabdi. Maaliif intala kana intalli kan sabaati beektuu dhiifama naa godhaati. Nama keenya saba keenyatu gargaaraa ture. Waa'ee maallaqaa keessa galuun barbaadu. Dhugaa jirtu dubbachuun barbaada. Awwal musammaa wajjin wal jaallatanii nikaa wal godhatanii achi kaayiroo deemte. Amma moggaan dhaga'u halkaniif guyyaa boosi. Intalli kun rakkoo keessa jirti jedhaniitiyyuu natti barreessaa turan natti maa turani waan ta'eef intala nuu fidaan tala gaafannaa. Dabalataa Mubaarak bilbila harkaa gochuun qabu. Na dhagaa as jala jira. Mubaarak no master. Mubaarak mana galateera Master Ops. No Master Ops. Mubaarak musammaa bilbila harkaa gochuun qabu ture. No harkaa fuudhee guruun qabu. በነገራችን ላይ nama hunda caalaa waan kana wal qabatee anaabsisu seenaatu taara waan kana keetta warri jedhan master sorry dhiifama anaafi seenaafi master Sharafuddin muutinaa godhi rabbee dhiiti muutinaa godhi birrii nyaatte kan jarri jedhanii maqaana balleessanu
tokkummaa miidiyaa na dhaggeeffadhu sittiin hima. Intalli kun gaafa na bukkee dhuftee akaawuntii numa sheerra yoo biriin tokko iyyuu hin jiru. Mubaaraktu iyyuu birii 2,000 1,000 waciinuu ergee itti fayyadamaa ture dhaggeeffadhaa isinittiin hima. Unkaanan birrii ishee jalaa nyaachuu miti jechuudha. Aniyyuu namarraa kadhadheetiin wajjinii nyaachaa turre. Wallaahi rabbi nagaan nan bulchiin akkanuma dubbiin kun. Ustaaz ishee tamaam ni jiran. Ustaaz ishee tamaam nama guddaa quba qabu. Duudaadha kan mucaan kun irra kaa'e. Kanaafiyyuu kan irra geessu seenaan birrii nyaatteeti birrii yatiimaa jettanii wanti isin maqaana balleessitanuuf tokko iyyuu hin jiru. Hayyee galatoomi maastarri mucaan abbaan qabdu qabaraa dhattee baga dhufteeyyuu qabaraa gaafa sana maastar tura qeeseenaa waliin abbaan qabdu maastar. Master mutiin reedita maastar Sharfuddin. Okay, yeah. Just singly gaafii tokko qofana gaafachuu dhiiste. Generally, sa'aatii kanarratti hamma dubbachuu dhiistanii yoo barbaachisaa ta'e mucaan kun miidhamtee jirti alantaanii keessa jirti. Kanaafuu jennaan isiidhaaf qaqqabnaa yoo ta'e mubeedhaa wajjiniin mari'adhaati haala kamiiniyyi bakka isin jirturraa iddoo biraatti akka jijjiiramuuf mijeessuu dandeessu sanaan booda mucaan of dandeessee dhugaa fi dhugaa jiru haa dubbattu. Hundi keessanuu akkas ta'e akkana ta'e nu caalaan beektanu hundi keessanuu nummoo hundumayyuu baalaan marree ol keenyee just dhugaan gaafa rabbi baasee hin baha rabbi sin dhugaan dhoksu mucaanis yatiima haqa qabdi haqa siin mootuu siin hin dubbanne jechuudha. Utuullee afaan qabamee funyaan hin dubbata. Inuma dubbatama bakka. Haqni kun inuma bakka. Kanaaf jennaan just amma formaatatti deemuu qabdu. As teessanii wal qeebu. Maastar asubaan immoo maastar nama qabatee barsiise. Guys, maastar nama qabaraa haadhaarra jiru gaafa sanaa biyya raqee achi raqee nama achitti viidiyoo dubbatee waraabaa ture maastar dara budii. Waa'ee qabrii biyya si raqee. Biyya raqee jechuufan biyya kan naqee si'ii jechuufan jedhate. Abona dhaggeeffadhu an riikoordii ollaadha bareessa dhaqa inni maatii keenya guutuu wajjin qabachiise ollaadhaan sarafuudha. Dubbiin jajjabaa kuwaa warri kaan maastar dubbate. Ani anna dhaggeeffadhaa jalqabaa kaasee hanga sa'aatii kana inqisiqaasee sochii ta'aa ture hundisaa riikoordii ta'eetti na bira kan inni taa'u garuu annama tokkorraa dubbachuu namni tokkummaaf kana goote jechuun barbaadu. Seenaa dhabuun barbaadu yookiin suusuu dhabuun barbaadu. Mubee dhabuun barbaadu yookiin saarraa dhabuun barbaadu. Utuma jarri ajaa ta'anii, utuma jarri negatiivii, utuma jarri asmassaayinaa leebaa bihoonu raasuu ene maannin maaxaa falfallige. Maraataa akka maraataa isaatti keessummeessu waan hin barbaadu. Kanaaf amma mucaadhaaf furmaata barbaadu yoo ta'e gamanumaanii mucaan kun tarii haala isiin keessa jirtu kana caalaa haalli biraa akka mijeeffamuuf yoo ta'e just mubee wajjiniin marii gootanii mubee ofirraa dhiibdanii osoo hin taane mubee ofitti buttanii mubee wajjin mari'attanii so uummata Oromootu barbaade mucaan kun sebara taa'uun siin bareedu just amma mucaan of kenni jettanii mucaa ofitti fudhattanii bakka tokko galchitanii sanaan booda mucaan ofii isiitii of taatee dubbattiin siin jedhaa jira. Waan mucaan dubbattu irratti immoo ragaa qabatamaa waan nurka jiru nutu dhiyeessa. Salaamu alaikum. Akkas dabalataanii mucaan biyya abbaa hiitii yoo deebitellee maallaqni sii kennamee hojjetattee jiraachuu suuqii guddaa barachuu dandeessi maallaqni irraa hafeenii waa guddaa hojjetachuu dandeessi maallaqni. Waan isin hin beekneen isinitti maan kantiibaan yeroo sanatti jechuudha lafa kennisiisuudhaaf kan haasofsiise ana ture. Kantiibaan yeroo sanatti wajjiniin dhaabbannee dubbanne footoof riikoordii sheeka ulamaa ta'u kun wajjin dhufanii wajjin nama 3 taanee dhaabbannee kan kaane just lafa manaa fudhatte maallaqa jirullee haala jiru wajjiniin kaalkuleet obboleessaa wajjin mucaan obboleessaa wayii jira. Amadee la Mariyaa kiyya wajjiniin dubbanne waan jiru hundallee wajji mari'anne mana irratti ijaarratte akkasiin suuqii wayii banattu waan kanallee yaallee kanaanillee wal qabatee siidhaa wajjinis marii bal'aa geggeessine dhuma jechuudha mucaa kana gaafan ofirraa dubbiin jiru hundisaa jechuudha adeemsi deemaa jiru wanti hundisaayyuu akkuma inni akka yaade ta'uu dhabee alan harkaa gara dhabu maaliin godhee waan kana keessaa ba'uun qaba jedhee maaliin godhee maallaqa haati utuu hunduun dura gara birrii 100 achi karaa kootiin funaanii galcheera akkaawuntiirraan halkan 2-3 suusuu wajjiniin gastii irra teenye jechuudha tuun rafin dadhabeera osoo hin jenni so namni hedduun aarsaa kaffalaa tureera haa ta'u malee just gaafa wanti kun dubbiin akkaataa dhabu maallaqa ishiin harkaa abdii rabbi nagaadhaan isaa baasu obboleessa keenya beekaa siraaj haadha akka boriiduu maallaqan natti erge akkaawuntii koora waan jiruuf just gaafan geggeessu jedhu maaliin godhe alaa beekaa siraaj kanas ergee qonna biratta fi haati keenya gara fuula rabbii deemtetti jedhee maallaqa ishee haftee qarshii 5,000 isiin kun abana raamutti deedoona yaadatte just warreen kana waan jarree ergan itti kennee fiitanii egaa amma booda'anii
Salaam alaikum obboleessa kan kee obboleessa akiraati waan kana raafe mo akka nama tokkootti dhaamsan sii dhaamu bilbilteellee siif dhaamuun danda'a jedheetan just haala kanaan addaan baane jechuudha. Dubbiin haalli deemaa jiru hundi akka nu mari'anne ta'uu dhabe lafti nu mari'anne kantiibaa wajjiniin dubbannee kennisiisuudhaaf walii gallee ምናምን jenne haalli siinillee dabalataan gargaaramtu namni uummanni miira gargaarsaa waan qabuuf just akkamitti deemuu qabna inni muumiidhaan mari'ana wanti jedhaa ture hundisaayyuu altasaakkallenyim naaf hin milkoofne amma kanaafuu jennaan kana sanan jedhinaati mucaan sun ergamma seenaan dhugumaa achitti rakkataarti yoo jedhame dhuguma madda dhugaa yoo ta'e mubee wajjiniin gaafanne mubeedhaan mari'anne Master Habibi kiyya qaali. Ani saayikooloojii isinitti yaaddan wallaale. Mubaarikiin jibbaa miti. Oo mubaarik waan fedhe godhe mubaarikiin bira teessee narra kadhe jetti hin duuti malee hin jettu. Iman amanaa kana bakka. Fuddaa kana osoo ana seeyyuun jedhu si miskiina kanaa miti. Saayikoo isinitti yaaddan Oromoonii of course 100%. No nuti Oromoonii mucaa keenya hin barbaanna mucaa keenya nuuf laadhu obboleessa keenya ati obbara teessisuu yoo barbaaddes isin yoo barbaaddes haala kanarra si biratti caalaa mijataa ta'e hin mijeessinaa fi unkaan intala yatiima tokko aanaa tokko magaalaa tokko keessatti wajjin dhalannee nama jabaa akka keenyaa jechuudha of dhaaduudhaaf osoo hin taane ormaa fi garbee Habibi master Habibi ansi gabaja as galladha. Mucaan gosa qabdi miti karaa gabaa waan asi gaafadhe qaban adeebisi kallattumaan gosti jira miti gostisi. Aboo gosa qofa qabaachuu miti qabdi firrii jira firrii jechuun firrii maallaqa qabaatee gargaaru waa dhabu lubbuu hambisuu waa dhabu. No fira kadhataa wayi qabdi fira fakkeenyaaf gosa qabdii miti eessuma wasiila minaaminiin abbaan hin jiru. Qabdi anaan dhaga'u tokkuma abbaa qabdi anatu haasofsiiseen abbaa. Abbaa kan biraa eessuma hin jiru wasiilli hin jiru. Ana abbaa silkiidhaan haasa'een jiraanis abbaa ishee. Sitti ni maannu gaa suusuun obboleettii firri koo bare suusuudhaa fi ollaa bunaa jechuun hin danda'ama. Haati suusuu koo mana jaraati kan isin dhattee jechuudha just qabarsiisaa irratti maatii jajjabeessaa turte. Barnuun koo Okkoon faamilii mucaan ikkoo nama gargaaru haa dhabdu malee just namni maallaqa qabaatee lubbuudhaan bisuu dadhabuu malee just ikkoo namni fira dhabu hin jiru. So firri kun immoo fira keenyan beekta ka fira ammaa kana just akka kana gastii irra baaniillee konfidensiidhaan si wajjin taa'illee namni marii. Ijoollee Oromoo ilaawwanna isinii dhaaban. Mucaa mubaarikiin haasofsiisaasi namoonni dandeettii qabdanus ta'e namoonni tokko barbaadan yookaan gara qeesiitti deebitanii maallaqa ishee hafeen oo kennameef mana dhaabanii suuqii bansiisanii gargaaru yookaan biyya Arabaatti deebisu Kaayiroo keessa teessee Ameerikaan cufamee jira oo Ameerikaa deemti jettanii Tiraamp Ameerikaa gachi godhee cufee jira Ameerikaan hin jiru mucaan of dandeessee akka jiraattuuf akka hojjetattuu fi akka qabbaatee bor of jijjiiruuf hojjettuuf irratti hojjechuun barbaachisaadha. Mubaarikiis wanta dhaamu obboleessa kiyya qaalii kabajamaa Mubaarik Musammaa baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja harrallee si qeeqaan jiru bolirree si qeequ garuu intalli kun mana kee taa'uunsi dogoggora sirrii miti. Amanii fudhadhu mana kee taa'uun sirrii miti. Yookaan biyya Arabaa deemteellee dalagattu yookaan deemtee mana baatee dalagattu mana kee taa'uun sirrii miti akka waan si kaddamtu. Silkii irraa fuudhuun sirrii miti mucaa keenya irraa sitti maaliif irraa fuudhaa? Isa fayyada. Kana Mubaarikiin hin dhagaa innis jala jira. Sagalee dhumaa Mubaarikii yoo dhagaa jiraate ta'e tokko sagalee dhumaa yoo dhagaa jiraate nan naammadhaan nan bahaan sagalee dhumaa. Qoy tokko sagalee dhumaa yana qofa. Obsi. Mubaarik mucaan kun ilmoo durbaatii borbultii qabachuuf deemtii abbaa qabdii gosa qabdii haadha qabdii mana kee keessa taa'uunsi siifillee booda gaariin ta'u tarii rakkoon irra geenyaan ittiin himatamuu dandeessaa. Mucaan kun yookaan deemtee dalagattee jireenya si fooyyeffattu harka keetti hanga yoomitti nyaattee utuu humna qabu dalagattee yookaan abbaa manaa biraatti heerumtee inni kaan irraa kutee haa jiraattu yookaan gara biyyaatti deebisu yookaan biyya laa erguu yookaan achuma keessatti gadhiiftee akkasiin dalagattu gochuu mucaa gallakkis bilbila harkaa fuuchuun kee waan arge gochuun sirrii miti. Abbaa qabdii abbaatti dawwalti obboleessa qabdii maatii qabdii waan ta'eef waan akkasii gochuun sirrii miti. Mubaarik siif tola intala kana gallakkis yookaan gara biyyaatti deebisi yookaan gara biyya Arabaatti ergi yookaan achi keessatti gallakkisii dalagadhu jedhii akka nama tokkotti abbaatti dawwalii kunoo ilmoo keessan kunoo sarakkabeera jedhiitii sarakkabe sii gaariin ta'u horillee namni ittiin maqaa si balleessaa mucaan kunoo sirkatti miidhamte illee maqaa si badaa an obboleessi kee tokkummaan si jaallata si qeequu miti kuni garuu Mubaarik amma mucaa sana si bira jirtutti akka waan hojjetteetti ilaalama akka waan ati sarraatinyaa godhatteetti ilaalama amma si bira jirtutti akka waan sarraatinyaa kee taateetti ilaalama malee namni akka waan ati gargaaraa jirtutti hin ilaalu.
Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Obboleessa koo Mubaarik kabajamoo an baay'een si jaalladha jechuudha. Maallaqa immoo waan hafe yoo jiraate akkasiin itti waa dalagattu akka kennamuuf kabajaan ni gaafannaa jechuudha. Maastaritti fufii yeroo gabaabaan qaba. Ulfaadhaa galatooma dhaamsa koosa dhumaati kun Mubaarikiif akkasumas immoo ummata as jala taa'ee dhagaa ture ummata kaleessa wajjin dadhabee gargaaraa turee fi haati ishee har'a hin jirtu fuula Rabbii jirti. Haati ishee mubee qofatti miti amaanaatti kan isheen kennite. Haati ishee hunda keenya harka jira waan ta'eef just